Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya gara chaanaalii keenyaatti deebi'an isiniin jecha har'a immoo viidiyoo bareedduu fi baay'ee kan namatti toltu odeeffannoo bareedduu isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Odeeffannoon har'as maali yoo jettanii akkuma beekamu akkuma kanaan dura argitanii artistiin keenya jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e artist Kee'ol Nagaasaa hojii haaraa sagalee haarawaan qabatee uummata keenya bukkeetti dhufaa jira jechuudha. Artistiin keenya kun baay'ee beekamaa fi jaallatamummaa dhiyeenya kana kan argate yommuu ta'u, artistiin keenya kun sirboota bareedoo baasuudhaan uummata keenya bukkeettis beekamtii guddaa fi akkasumas jaallatamummaa hedduullee horateera jechuudha. Egaan artistii keenya akkamittiin simattu isiniin jecha warroonni akka inni dhufu barbaadanii koomentii jalatti lakkoofsa tokko tokko barreessaa. Kan akkasumas warroonni artistii keenya jaallatan immoo lakkoofsa lama lama barreessaa isiniin jira. Egaan daawwattoota keenya waan nu dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jecha. Sirbichi immoo dhiyeenya kanatti kan gadhiifamu yommuu ta'u, chaanaalii kana irratti gadhiifamuu danda'a waan ta'eef chaanaalii kana laayikii fi sheer godhaa akkasumas sabiskiraayib godhaa gara viidiyootti isin haa dabarsu.